wayyaani dubartii wajjinuu suura ka'uun jaaladhutti maxxanee nagaan gaafadha kanaa Itoophiyaa. Tuni maal abbaa ishee amboo jalatti ergitiyaan. Mo'ittaatu warri amboo mo'icha ergitan. Mo'ichi sin godha dhugaa rabbii. TikTok irratti gubuuf isaanii. Gadi galabbatamaa jettee mo'ichi mo'icha eegalee jalaa koomatti qabuu dinna. Mo'ittaatu rabbi warri mo'icha eegaltan. Maara mala barandaa yaalatti guddatte naan jettan tala barandaa yaalatti guddatan intala safuu qabdan intala habaa. Garri yaani baangaali maal beekaa bu'a hindi maal beekaa bu'a beekaa. Abbooraa maala baay'ee jenitan boochu guurtu amma jalatti. Rabbi beeshii taafidu maaluma joo maaloo bayyeessus akkamitti joona hin dhukkubsuu qoyquu. Ijoollee argitee bishaan bacum gootu seetaatti uttuu ishii kun akkana ta'a kanaan booda laala areera kana gadi asii ollu koo ol qabdii akkanatti sii ciisuuree girmee koo akkana sii godhaabe akkanatti sii kennaame. Ammoo qaraas keessa keessi gaasnaan amboo chulatti argite miti dhiitidhaan targamtu as keessa. Ammoo laa no sigara. Sabaasnaan bu'iiti asii gadi sabaasnaan. No sigara uffata keenyaan. Takkaan dubbaddaa saarii nan dhufashi. Saaraa deemiti ergiif uummata kana hunda isaanii fooloo deebisiif saaraa fooloo godhaasin yaa argitu. Anatti hin ergina abboo silkii na guute ganaa dallatuu waggaa tokko natti ka'e kan nama meeqan na bira jira ka'een dallataa qo'u hundasaa. Saaraadhaan nan jedhe sii miti saaraadhaan nan jedhe. Ana kan warra abdii bichaatu nama tamachaa kan isaanii istaayiliidha namatti. Hin fokkisu kan isaanii rabbi xiqqoosa waraabee gadi lakkisee bade malee. Ayyeen nu akka harreen taane akka harreen taane safuu ilmaan barandaa yaalatti guddatan nuun jette nu haqa namaatiif lolle malee dafqa namaa hin balleessinaa jennee warra dafqa namaa nyaatu lolle malee nu bakkeetti dhiiroo wajjin kaanu barandaa irratti hin baanu qilleessaa hin arginu rooftu safuudha jettee kinoon ishii gadi beela hudduu qeenaa jira. Maal intalli dubbaa takka hudduu ishii hojjatte dhugaa rabbii hudduu gadi rafti rigamantu ishii qaba kana. Maadhanii tikkisti maadhani kun yaa rabbi yaa gooftaa ko. Dhugaa rabbii ijoollee asuma jala teechanii tiktokii bichaan laalinaa qaama keessan silaalaa qaama keessan taradhaa dhiqadhaa dhugaa rabbii bishaan tirbishi saamunaan eenyu namichayyoon kun beeku ani garuu. Fuula keessa laalin irratti qonnaa niqqisaata qabdi. Afuu qoymee mana ishii dhaqee saftii godhee laalee dhufa. Ammoo mucaan fuudhuu yoo. Wanni fakkaatti fuula keessa immoo ishee goddanyaa kee. Tiiti keessa na dubbisishi gisee asirraa buute okkee na dubbisishi. Namni kun akkana godha jedhee si yaadne keessi koo baay'ee na miidhamee jira garuun. Ani beekan akka ishii taate si jemme garuu baay'ee ishee miidhagu. Ani fuula keessa ishee shakkii rakaa. Fuula keessa ishee shakkii. Amma dhiisa ta'uu irraa ta'inaa ta'u akkuma beektanitti. Akkuma beektanitti dhiisaa kaa dhiisaa maali dhiisaa akkuma beektanitti maqaa namaa waaminaa irratti maqaa namaa waaminaa isinan buusa. Sababni nuuf illee maa biyyatti warra biyyaatitti ba'a ijoollee lama luusu safuu gatte safuu azalatti koomentiidha safuu gattan uummata baalagee namoo arrabsaa oolu nuun jette la nuti nama du'eef sagalee taana nama jiruuf sagalee taana namni haqni jalaa ba'e malee. Hudduu keenyaa miti fuula teenya mul'isu. Talaata si taatu sareen hin dhageechuun. Wayyee. Wansi jechaa nyaate harree. Eessa dhaqu fakkiin jechaa jiru anree? Eessa dhufaa siin jechaa jira? Garaan dhufa nyaate biyya abbaa keessan dhaqaa nyaatati maal abbaa keessan wali ergitanii? Ergitan Hamza Oromoo kan eenyuun naaf ergite moo kan ishii tanaaf barbaadde asii kan erga kanaalee eegisoo taate kanaalee. Dubakkee maal akka ta'anii? Namticha saniif ani ishii tanaa siniin erga makii Oromoo boru ajandaa godhanna ishii ajandaa. Dhugaa nama raasuu hin dandeenye nama guddaan nama maatii qabu nama haadha sini ta'uu dandeessan. Aara baay'ee suusim kan makii Oromoo ajaa'iba shaaworii galtee tashee ishii san gumna tashee alaabaa adda jala hidhattee alaabaa adda bilisummaa isaan booda qulqulluu argatti. Maatiin illee beekamta dhiisa kan maatiin Erga kan makin erga kan makin berbeda kalau sana berang berbeda. Boru-boru aja tak coba jadi Wame. Warra jala jirtan. Amma jayyoo tanaatis ganama soba nuun jettan anaalee soba nuun jettan hogganu viidiyoo sinirratti argatanii isaalfattan. Kan makii warootilla tuuwwan isareedha arraba tanan siin arraba dhuguman akka isaanii kana huttuu alaa qaba jechuudha. Dhuguma akka isaanii kana. Mee dhugaa rabbiin mee garuu mucaa tokko maal beektaa? Mee daabbii baasee addaan goone mee gochaa jirtudha.
dhaggeeffata sitti namaan bulaan eegada maal goote beektaa mucaan tokko viidiyoo daabboo maakii yooti miidiyaa kanarratti argite ani 30 Itoophiyaan sii kennamu kan jedhu tokko jira. Isheen immoo viidiyoo waraabdee ol addamas addarra tura. Mucaa suddaa laala akkana jedhee sagalee jinni jecha jedheeni ishii waraabsiseerree maal jedheen yooti adda waati warroo kanaa loon yaa rabbii ani dubbachuu dadhabe dhaggeessima sagalee wajjin hin jira teelegiraama keessa dhaggeeffadhaa liinkii isaa sheersinii waluu hin danda'ani gadi dhaggeeffadhaa la yoo ati qabsoo kana dhiistee qabsoo kana dhiisuu waraabsisiisee raawwate jechuudha. Inni gara Habiib deeggara mucaan sun. Ati qabsoo kana dhiisi hin dhiistamoo gassi dhiisuu sii wayya jedhee doorsisee sagalee ishii malsiirree deebistee hin qabsaa'u nan dhiisettee malsii deebistarree wajjin irratti guree gadi dhiise. Ani ishii darbaraa hojii isheetti gadi. Wallahi addunyaan hin jirtu. Egaa maakii Oromoodha daabboo qabaattee. Abbootii kamaati sigarree ati kamaati sigarree maakii abboo hudduu ishii tole ilaallu afuu nama nan tolu jedhi. Ati immoo dhiisi Abbootii taashii maakii Anoon ilaalle jirtan qaama ishee ilaalle kun amma viidiyoo mashee kanas gadi achuun mudhiyoon hin argaama jiramne waan argaa jiru qaba. Na ajaa'ibdeeti jirti dhugaa maqaa rabbii yaa gooftaa. ani dubbii kana malee na dhiisisiin ergaa naan jette beektaa kiyyuu sa'aatiin qabanneen dubbifne. warri feemasii ta'e kun daabboo alaa qabedha. Feemasii ta'an abboo daabboo alatti erginee kwa. Maaltu feemasiidha adamayyuu. Wallahi jireenya baxabbaxamte keessa. Kola nagada warri daabboo sin agarsiisa galgala kollaa godhatti dhaggeeffadhu Itoophiyaawii miti viidiyoon bakii yeroo sobate dhugaa rabbii gadi beetanan Itoophiyaawii dhiisee zeegaa biraa dhiifama kadhadha jilbiiffadhee foqoqee jechuudha. Noormaala isaaniiyyuu kan fuula ishii qullaa qulqulluu shaaworii keessa dhaabbachaa. Qullaa ishii qulqulfidee hafaafaa kaleessa sagalee argeefsi waraabuma bassi dhiisu jennaan seenaa naa deebisiste sagaleen talaa. Isin kanaasa sammaatii nama siniif haadha siniif haadha Leevi gubbate centara shawari galtu baaki nama siniif haadha taate sinimtuu nama garramtu yaa'iyya. Dhagaatti sheer godhaatiin hangalchaa fidaa kotta. Oonan somne miinsajii ishiin naa deebistee fi sagaleen ani ergeef ola siniif haasa viidiyoo san wajjin ishkiriit irraa godhe. Dhagaa maali kijiba ani deebisi. Tiiji gaaffii qabamame asirratti. Kan mucattii kanaa meeqaa kan mucattii kanaa kan bichaa miti. Kan biraan jiraa. Fuula nagoota maakii horoo feetanii waa feetan abbaa feetan as keessa jiru warra as keessa jiru kan obbodbodasee. Wallahi isin biratti yaaduu qoosodhaan hudduu namaati wallaattanii kakattan. Eessa